Ashamaar kafuuni akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jedhu jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtatti sinaa qaqqabu har'amee xiqqoo sinillee nu faana fataa jedhaa jenneetidha jechuudha viidiyoo kana qabannee kan kara keessan dhufne egaa kaamma yeroon kun gannaadha ijoollee yeroodha yerootti baatee ala arguu ni barbaaddi manni barumsaa hin jiru mana oolu egaa kaa'anii gudditti dhugaa dubbachuu fi nammiidha jedhee tayyaada maaliif fuudhee baay'ee hin bahu akka argitan hojiin kiyya baay'ee ni ulfaata hoon jedhu hojii isa akkuma dubartii mana keessa qofoo osoo hin ta'in qotee bulaadha gara tokkoon paartii tokkoon qotee bulaadha bakka baay'ee deemna Liidiyaa akka argaa jirtan asumaan Liidiyaan illee guddatteerti galata waaqayyoo fiigdee bakka feete oolti waaqayyottaa tolu akka argaa jirtanidha mee xiqqoo ishii har'a sammuun isaanii haa buhaaru jedheen fuudhee ba'ee asumaan isinis immoo nu faana laalaa hidheetanan asumaan adaamaa keessa hedduun tapha bakka baay'ee jira. Egaa anumaaf hin mijanne malee bakkoota baay'ee deemee ijoollee bashannansiisaa isinii waraabuu nan danda'a. Akkasuma ijoollee keessanillee bakka dhiyoo jirtan hoggaa jiraattan ijoollee keessa fuutanii bashannansiisuu hin dandeessan. As qofaa miti bakkoota baay'ee egaa magaalaa guddaadha beektu Adaamaan baay'ee magaalaa guddoodha. Caalattuu amma immoo yeroo kana yeroo sirriitti guddina keessa jirtudha jechuudha. Kanaafuyyuu amma yoo ilaaltan dhugaa dubbachuu fi ijoollee amma asitti walitti qabamanii jiran kun hundi isaaniiyyuu ijoollee warri fidee yookaan sararatanyaa wajjiniin yookaan ofii isaaniitti fidanii asitti bashannansiisanidha jechuudha. Maaliif ijoolleen amma gizee kana keessa hin bahuu barbaadu? Maal jedheen isinitti hima? Ijoolleen biyya keenyaa amma waan achitti ijoolluma achii qofa isinitti fakkaatu malee ijoolleen biyya keenyallee baay'ee aktiivii ta'anii jiru. Waan hundaa beeku. Televiziyoonidha haa tolu, onlaayiniidha haa tolu. Anamma bilbila hanga haannan beektu ani ofii kiyyaan beeku. Dhugaan isiniin jedha jechuun sirriitti beeku aappiiwwan akkaataa fayyadamaa maal kana sirriitti beeku garuu hin qo'atti nagarrama yeroo tokko maaliif kun aktiivinati isaaniitidha sammuun isaanii baay'ee deemee jira nurra tarkaanfatanii jiru dhaloonni nuyi amma dhugaa isiniin jedha wajjin nu deemuu hin dandeenyu dhaloota gizee kanaatiin jechuudha ijoolleen gizee kana baay'ee faxxanu kanaafuu ijoollee keessan akka homaan beeknetitti hin laalinaa isiniin jechuuf hangamanumaanii har'amee xiqqoo ishee sa'a wayii bohaaraniituma haa galan jedheen ta'e jechuudha. Xiqqittis guddittis fuudhee kanan bahee akka argaa jirtan guddittii wajjin ishii taphachiisaa jirti. Wantoonni baay'ee babbareedaa ta'e ni jiru isiniin jechuun jaaladha. Isinis laalattii yaada keessan nu barreessaa. Akkasumas immoo warroonni ijoollee keessan bashannansiisuu barbaadan hoggaa jiraattan magaalaa kanatti dhiyoo taatan iddoo nu geessii jettan maatii wajjin jechuudha kophaa miti ijoollee nu geessis jettan hoggaa jiraate asumaan bakka bishaaniitis jira iddoon daakan bishaan daakan jira ijoollee keessanii warroonni amma jira bakka feettu as qofaa miti waan kana isiniin jedhu ani magaalaa Adaamaatii fi magaalaa Finfinnee qofa jira jechuu koo sun ta'e magaalaa feetan keessatti ijoollee keessa bishaanis barsiisuu dandeessan amma kun bakka bishaan daakan sun ta'in jira bootan bishaan daakanii kaffalamii seenanii akkuma warroota kaanitti jechuudha. Daakuu danda'uu kanaadha kunooti Liidiyaan nama guddaa taateerti aannan immoo anaan ukkulii taatee jirti akka argaa jirtan kana nama guddaadha jechuudha aannan nama guddaadha bakka ukkuluma kooti amma namni ana argitan irratti ta'e dheerinallee anumaadha egaa daftee durbi immoo daftee guddatti galata waaqayyo umurii namaa kennee biyya san keessa illee nagaan nagalchee akkanti ijoolleen kiyya sanaan qixxaanii arguudhaaf anaa waan guddaadha. I don't know waa'ee ijoollee namni beeku waan guddaadha ijoollee jechuun waan guddaadha hiikkaadha hiikkaa jireenya keetitti jireenyatu sitti mi'aa gaafa ijoollee kee ilaaltu isiniin jedha warroonni immoo ganaatti jirtanis waaqayyo isiniin haa ga'u dafaa hojjedhaati kara gala ijoollee uummadha birriinillee mannillee ijoollee wajjiniinidha warroonni fooqii qabaatanii kana dhaban homaa hiikkaan qabu jireenyi itti mi'aawu. Wanti namatti mi'aawullee wanti nyaattan dhamdhama qabullee ijoollee kana hoggaa ilaaltan baay'ee hin jeequ sirriidha nama gammachiisu garuu akkasumatti isiniin jedhaa viidiyoon tun gabaabduu.